barbaade badii qabda kan jedhe dabbaan. Muti godhatee sirriitti kan dhaggeeffattu barbaada. Haasawaan amma haasoo kan irra deebi'ee haasawuu hin deemne sittis bakka biraattis dhimmuma kanaa kan saatii kanarraa qaabnee cufuu deemu tokko hangam beeku rakkoo larmaa qiyyatti. Na dhaggeeffachuu qofa osoo hin taane akkana hubattu barbaada sirriitti. Filis muti godhadhuuti sirri na dhaggeeffadhu. Haasawtee jirtaa galatoomi. Sirri na dhaggeeffadhu waan isin jiru. Bila kan sagalee tolu kaasi yoo xiqqaate daqiiqaa 30 takka daqiiqaa 40 qofa asirra turra waan kanaas ni goolama. Sirri na dhaggeeffadhu. Arafaat ati nama Harargee waa'ee Arsii, waa'ee Gosaa, waa'ee Qeeqaa, waa'ee Arrabsoo, waa'ee namaatiin nama miidiyaarra dhufee miti, nama sandalaguu miti. Abbaan si gargaaree jira. Nuus ta'e nama biraatis ta'e lachuu warra galataati eeyyee lachuu warra galataati. Nama takkallee sin faarsin, nama takkallee sin qeeqin kana achin naa qabadhu. Tokko achin naa qabadhu. Naaman yoo cabte yoo kufte abjuun kee osoo hin dhugoomne yoo hafe ati osoo hin taane anaa qaane, ati osoo hin taane biyaanii qaane, ati osoo hin taane obboleessa kee guddaa isa biyya faranjii osanii qaane. Akkasirra nu battuun barbaada. Yoo mul'achuu baatte, yoo guddachuu baatte, yoo gad deebite yaadaanis, dubbiinis, dalagaanis yoo gad deebite ta'e waa takkallee hin goone nu qaanisti. Tootaalii walii qabdee nu qaanisti hunda keenya jumlaadhaan nu gurgurte nu naggaddee jechuudhaati. Garuu yoo jabaatte, naamusa qabaatte, obsa qabaatte, jecha namaa dhiiftee dalagaa teetti xiyyeeffattee jiruu ta'e jijjiiruu qofaaf, abduu kee dhugoomsuu qofaaf yoo dhabaate anu hangaan sin lafee caalaa kan sin laffa'u bayaan hanga sin lafee caalaa hanga sin laffa'u inni biraa hanga sin lafee caalaa akka sin laffa'u si qofaa miti baay'ee way namoota keetii kaasii boodaatillee akkatti laffaan karaa banta sirriitti qabattuun barbaada. Laal hin dagatin eenyutu hunda waa takkaan sitti hima shirkaa arrabaa anaa keessa ture. Shirkaa gandaa fi gosaa anaa si dura keessa ture. Ati waa'ee gandaa illee hin beektu, waa'ee arrabaa illee hin beektu. Warri amma si arrabsaa jiru warra kalee si faarsaa ture. Maaliif si faarsan galee beektaa? Waan nama isaanii irraan gargaaramteef, waan maqaa isaanii yaamsifteef, siin naggadaa turan, siin shaqqalaa turan, naggada san dhaban amma, shaqqala san dhaban amma, koontirool koombiizii harkaa fuunee jiru, hin jiru. Kana ammoo as qofa dubbannaa, ana qofa dubbataa kan dubbachuun sura hin jiru, narraa tola. Gosan tatiyaala koon qabdu. Warri koomentiinis ta'e suuraa ta'e kaayatee si arrabsu ana barkalee kasi arrabsaa ture akkasin jenni misaanu anaami bagaan si arrabse si arrabsee jiraas si fayyadee jiraas si arrabsuun kan gogaruu jibbaaf si geessu xiqqeessuuf miti abduun kee arraa osoo hin taane heegiree kennu dhugooti dubbakaan turellee waan si dhaamuwan yoo arraba ta'e as gubbaa jirra humnatti qabna aangootti qabna warra nama arrabsu jumlaadhaan walitti qabnee hooggannu nuyi. Mormi khawli beeku walitti ruba jani waa'ee arrabaa ati sillee hin galchuu abbaan barbaade si arrabsu noormaalii ati nama noormaalii jedha mana muuxannoo miidiyaalee ni qabda. Obsanii hin qabeekaa turte baay'ee sagalee dhaggeeffadheen ture nama baraa Somaalee keessa ture ani intala obsa qabdu okay obsa qabaannaan asii booda waan takkaan si dhaamaan. Biyya san keessa hanga jirtu abbaan kee bayaanaan argeeti. Haati tantee jaalattus jibbitus marjamaa san. Kaisaafuu hanga iqaamaan dantee maqaa isiitiin isirra jirtut haati yoo duute si awwaaltu yoo kufte si qaabtu isiidha. Kabaja qabaadhuuf lafarra salaam akkaawuntii keetiinis bira gali gargaari haadha keetii isin kalees haadha kee turte arraas haadha keeti borullee haadha keeti. Sirna jedhas ani waan akkasiin godhu yoo dandee sagalee si godheen dhiibbaa uumee akka ati dhagaamtu godha malee garuu yoo achi keessatti fe'amte bishaan si obaaftu eenyu marjamaadha. Dhugaa walitti himuunis haqa. Marjama akkatiin jibbine hin beekan akkatiin qe'ine hin beekan siifi nama galataa akka taateen hin beekan atillee akkasuma jechaa baati ammoo siif hin jabeessaan abbaan kee bayaan eenyuun haadha isaas gubbaanii iyya malee si fayyaduu hin danda'u bayaantu achi si fayyada marjama achi si fayyada maafuusaa achi si fayyada guyyaa kanallee argan ture mana keessii banatee teessu namoota si bira galanii haasawan baay'ee wayyaa nama keenya kan argee kana hedduun beektu na fakkaata. Dhalaa teenya tamtu iyyaalaa tamtu sharmuuxaa tamtu tagosaati tamtu tagosa gandaati tamtu waa waliin dhawaa tamtu waa jeeqaa tamtu sammuu qabaa tolchinee beeku habibti mana namaatis galuun guddisin namaas fitti mana galchuun guddisin dhingatti nama nagaa nama kabajaa qabu turte arrammoo dabaltee kabajaa fi guddinaa qabaatte diktaatar seksesfuulii taate yoo fitti amantee jiruu tantee ofirra xiyyeeffatte nama inni guddatte ni mul'atta.
garuu dhaadannaa harargee yoo sudhaa binaas hin geemu. Baduun faayidaa. Ani si caalaa harargeedha si wajjin harargeedha. Arsii fi harargeen jimmaa fi harargeen tokko isa poolitikaan ilaalla. Bitoonni miidiyaa kana gubbaa jiru waan dubbannu beekna waan haasofnu beekna. Oromoon tokko akka itti amanna bara. Waliin jiraachuun akka gaarii itti amanna. Tokkummaan akka jaalalli itti amanna. Garuu waan takkaa jira miidiyaa kana gubbaa. Aangoo takkaa'u humna takkaa'u paawara miidiyaa kanaa waan jaamu jira. Andabbaan dorgomaan qaba. Bayaan yoo nama miidiyaati an bayaan wajjin dorgomaadha. Ani asli wajjin dorgomaadha. Asli Mubaarak wajjin dorgomaadha. Wal dorgomaa turan. Wal jibbanii lafarra wajjin nyaatan. Jimmaa gaarsi wal jibbaa no garuu jara lamaa wal dorgoma. Maaliif wal dorgoma? Naggaadeedha. Naggaadeen eessa girti? Gabayaa girti. Naggaadeen maal gooti? Meeshaa bitti. Maal gooti? Ni gurgurti. Maaliif? Tirfii barbaaddi. Arafaat caalee akkaan tirfii argadhuun barbaada waan ta'eef naggadee keessa siiniin dorgomaan. Miidiyaa gubbaa kan jiru kana namni keenya waan kana hin hubatu. Naamana ani miidiyaa kanarraa naggaadeedha. Bikeetiin gurgura tirfiin barbaada. Naggaddoota akka kiyyaa caaluun barbaada. Maaliin? Yaadaan. Waa wal jibbinu fakkaanna. Waa wal lolu fakkaanna. Lafarratti garuu waliin nyaanna. Miidiyaan gabayaadha. Feemasoonni naggaadeedha. Yaanni immoo gurgurtaadha. Tirfiin irraa harkattu kabajaa beekamtii fooloo fi dabala baay'ina faamilii keetiiti. Ati garuu dhaadannaa harargeetiin isa kan hin argattaa? Noo hin argattu. Dhaadannaa arsiitiin hin argattaa? Noo hin argattu. Maaliin argatta? Yoo Oromummaa bu'uura step by step isa duraan qabattee girtu san qofa qabattee dalagaa keetii fi obbolummaa Oromummaa itti fufsiiftee qofa qabatta. Arafaatti obboleen keenya si fayyadanii jiranii nuti si fayyadnee jirra. Ati dhugaan sin jaa. Ati nama amala qabu san gubbaan ati nama kannaa qabu baay'ee osoo eeba qabaachuu baatte osoo nasiiba toluu baatte abdii jirullee fatuun marjamaan dabbaan bayaan zakiin murtiin waan akkasiin goon su qofaa miti. Ati miidhamtu miti bara nama fayyaa qabu. Miidhamaan si caale ka sagalee dhabe miliyoonaa jira biyya lafarra. Garuu maaliif sagalee argatte ati? Waan eeba qabduufi waan nasiiba qabduufi. Kun kennaadha. Kennaa kana fira wallaaluun sirra hin jiraatu. Waa takkaan si dhaamaan. Inni har'a suuraatii kaayatee si arrabsu. Inni har'a suuraatii kaayatee si faarsu. Inni har'a akkati mana isaa galtu vaayiraal siin kaafachuu barbaadu. Inni mana kee galee hidhaatee dubbatee guddisuu barbaadu. Isa bu'uuraan takkaa jalqabbiidhaan si fayyadu osoo hin taane inni sun wakabaadha. Daqiiqaa 5 gasteetee gubbaa taa'ee udaan haasa'ee bu'a. Haasawa isaa san inni ittiin gaafatamu si itti gaafatama. Jibbaan isaa babal'akaan deemu keetii babal'akaa deema. Badiin eenyu ta'a si uumaa deema. Kanaaf tokkoffaa haadhatiyya firaa fi diina adda baafadhu. Faayidaa ammaa ta'e faayidaa booda adda baafadhu. Waan dubbattuuf waan dhiftu hanga ammaatti badiin qabdu baay'ee. Bagaan harargeedha jettee harargeedha. Harargeen aarsiidha. Harargeen jimma. Harargeen baale. Nuti warri miidiyaa yaada naggatu waan barbaannuuf osuma toltu beeknu toltu irraa qeenee takka waan biraa nagganna malee harargee fi aarsiin garaagarummaan qabu. Maaliif edaa haati teenya ijaaba kaayattee dheeqee maxaama si ngaakiftee wal simattanii harka wal fuutanii wal hammattanii waan keessii kan dhitee maasii gaggeessite. Okay? Bilooltee wal tumtanii wal diddanii osoo akka miidiyaa kanaatti bara abdii jirullee fi murtii wal tumuuf kan galeen garre. Anaaf abdii jirullee wal tumuuf himi anu waadeetiin fatuudhaan waayyeemi. Naaf fatuu sun guroo sola bara wal garre bara wal salaamna nagee wal gaafanna bara. Oromummaan isaanii kuni haasawa miidiyaati kuni dubbii miidiyaati. Dubbiin miidiyaa garuu habaga si dhorkuun qabu. Jaalala namaa sira anamma abbaa barbaade waan jibbeen dhiise waan naagoon qabu. Siif garuu ni qaba. Ati nama abjuu qabu, nama guddina barbaadu, nama dalagaa barbaadu. Hari na biizinasa bareedu dandeessa keessatti huccuu mana aadaa mana minaamin dibaluu dandeessa. Gaafa sammuu zamuna qabaachuu qabda, maamila qabaachuu qabda. Maamila kattiin qabaatu immoo yoo kabajaa fi amala gaarii miidiyaa irra qabaate. Annagaadeedhaa miti qotee bulaadha. Baadiyyaa arabaa keessaan dalagaa Oromoon waaqa kanarraa bittuu natti gurgurtuu Oromoon waaqa kanaan gootu. Yoo fagaatee geemata baddaa sadarraan qabu maan qabu. Ati garuu akkasii miti jireenya kan kee tokkoffaa magaalaa keessa. Sangubbaadhaan nama keessa. Akkuma kiyya nama seera qabu. Wanni si baasu amala gaarii dhaadannaan harargeetti sol magaalaa saraa hin gabaabsaanii gahaa ati harargeedhaa dhabnu guutuun si beekaa. Harargeetti si jaalata aarsiin si jaalata. Asuma naa cufatta halammafaadha warra na arrabsu qati gatteef si arrabsu jarri si arrabsu kun jara deengatti si faarsaa ture waan si faarsanis beeyna waan si arrabsanis gaafaatti jabaatti si jibbanamne isaan caaltee ka jirtu hin dagatin wanni guddaa rakkoon maali amma ilma namaa kasib bilbilu kasib barreessu kasi bira galu kaati bira galtu waan si yaadu fakkaatee waan hamaa kasi qabsiisuu fi yaada bocola kasi keessatti uumuu barbaaduu fi siifin godhaa siin goone dhaadannaa sobaa faaruu sobaa baduun faayidaa kanumaa duuba hin jirre warri sun nama jallisan amani anu hedduun galleekaa ture miidiyaa kanarratti lakkalakkaan dhawata ati immoo waan takka seente waan hin beekne dhiifama naa godhi maal seente dhaadannaa ana baluu fiinjaan kana siif haaree ani hin beeka nus dura keessa ture faayidaa qaba moo miidhaa qaba kalammaffaa arrabsamuun siif haaree na fakkaata dhugaa dubbachuuf arrabsamaa turtelleedha garuu hammaa kun siif baay'ate kun siif haaree muuxannoo ittiin qabdu ana itti qaba isa na gaafadhu.
ani garuu suuraan keessa ture arraban dhageenyu caalleet kuma torba kuma kudha walii qabuu dandeenya dhibba takkarraa kaane osoo si arrabsu si jaalata namni keenya osoo si arrabsu si dhageeffata namni keenya kanaaf bifti nama bira galtus nama fi galchitus bakka ooltus kawajjaasotus eenyu si yaada dhaadannaan sobaa kamii godhaan dhugaatame kayyoo adda baafadhu marjamaan haadha keetii qabi salaame wajjin jiraadhu biyya san keessatti abbaan kee bayaan qofa haati kee marjamaa qofa dubbiin miidiyaa empowering kan kee asirratti dhaabbatee jira siiboota jiruu ta'e jijjiiruu naggata keetti fufuu miidiyaa kee banattee taphachuu ofeete keema qabachuu dandeenyaan biizinasa mataa keetii miidiyaa irraan uummachuu irraan kaafe anaarsiidha anargeedha bafalli gibu ni ga'a sin barbaachisu singal fidhii sifirraa naa sin jedhu tokkoffaa asirrallee hin bareetu lammaffaa si wajjin hin deemu inni dalagaa keenya haadha tiyya dalagaan kan kee miidiyaa kan keetii biizinasa kan kee jiruu tan ta'e amala kan kee gaarumina kan kee ta'uu qofa qaba nuti siyaasa laa hin eeganneeti wal moo eeganneeti paawara aangoo miidiyaa walirraa fuun eeganneeti waa hunda walii laayina san dhiiraaf dhiisi san nuuf dhiisi ati garuu hunda namaa wajjin walii galtee haamattee abdii ijoollee asirra girtana fakkaata dhiifama itti fufuu qabdaan sin ja'a kanaa laatu ni beekti hunda caalaa bayaan dhageeffadhu hunda caalaa marjamaa dhageeffadhu isaantu sitti aana isaantu haadha kan baakee biyya san keessatti haadha kee caalaa irra marjamaa waasii godha abbaa kee caalaa irra bayaanii waasii godha dabbaan dhiibbaa miidiyaa humna qabuun uumuu qofa sagalee kee dhageessuu qofa akkuma mudura goone garuu kachisi dhiyaatuu fi kasi gargaaru yoo jiraate maafuzaadhaa fi jara lamaan waan ta'eef waan bayaan sin jedhu akka abbaa keetitti godhi waan dhiisi sin jedhiisi waan inni godhi sin jedhu godhi dalagaa sirriitti xiyyeeffadhu dhimma gandaa keessaa bahi namaa sin qeeqin yaadaa sin kannatin warra sii godheen taraa takka galatoomaa jiini galatoomaa odee bifteen jiiniin because galatoomaan achi isaan hingatu sun bifa hamatti yoo fudhatame booda rakkoota ni beeka bara abbaan sii godhe atis ni beekti galatoomni inni guddaan afaan caalaa garaadha afaan immoo tara takkattuu ni ga'a kanaaf qeeqaa sin baay'isin jettee namaa keessallee bahi obboleeyyan kee hunda jabeeffadhu nama hunda wajjin tokko ta'ii jiraadha abbaayaan xumuradheetiin jiraatee itti dabalaaf waan biraa qabata. Yaa afaarsu inni arra waasin jiru hundi isaa isaatii caaltee bira kuttee akka ta'e hin dagatin garuu dhimmi gandaa dhimmi gosaa dhimmi dhaadannaa dhimmi maalii sin madaalu silleen fakkaatullee silleen fayyadullee inni immoo dalagaa abbaa qabdu achuma dhiisi bira naafuti ani immoo tokkoffaa biyyaana kan qaanesine lammaffaa obboleessuma keessa nu kan qaanesine yoo wanti hamtuun afaan si baate yoo bakka hamtuu dhaabbatti yoo waan hamtuu dubbatti yoo dalagaa jettira garagalte jarrumaa sun usa jaara sira laala tarii godhuma akkasii godhanii tana nama biraatiif illee kan goone hamilee dhabaa deema jarru sun kanaaf wanni guddaan sirra jiru dalagaa ta'e qofa ammatti kasanirraa nafe haammachuu maxxanfachuu jaalachuu akkuma kaleessa obboleeyyan kee haa wajjin godhaa turte har'a obboleeyyan kee lachuu walii qabachuu qabaa furmaata ana argee jechuun nama ni aarsa asin beektu malee akkatti nama aarsu jiru nama hedduu aarsa ana argee jechuun abbaan aaree aaru ana argee takkitti na argee qofti ni ga'a isaan amata guutuu kanatti aaranii ati walii waan biraatti tokkotti ani miidiyaa irratti maaliin godhe arfaatti sitti himuu si dura arra dura gandaa biraatiin fida gaafa isaan kanaan butomanii kan gara oriyaan anammallee ka biraatiin fida annaggaa deera sitti himeen jira nin naggadaan arra kanaan gaddarba isaan kana nyaatan hanga isaan kana nyaatan osoo isaan kana finne maaliin godha ka biraatiin barbaadee fidaaf kuni amala warra miidiyaati waan ta'eef ati ammatti obboleeyyan kee hunda gorfachuu hunda wajjin jiraachuu qofaas si furmaataan sin jaa abbaan kee guddaan achi keessa jiruuf si fayyadu bayaan harargee nama jaamuudha marjama intala jaamtuutu siif haadha isaan siif obboleeyyanii waan isaan siin jaan irraan kaate akkaataa itti fayyadama miidiyaa waan as gubbaa dubbattu waan as dhiiftu saati waa hundi kan keessaan arga jira akka itti jabaattee hojjettee jijjiiramtee nama guddaa taatu abdiin sirraa qabu namni gastii galaasii harkisu namni laayifii sheersi godhatu namni gastii sitti ergatu hundi kasi jaalatuu fi kasi gargaaru deemuu miti kan as durallee waa argaa turte ati nama muuxannoo waa hedduu qabu waan taateef waan hedduu akka adda baafatu abdiin sirraa qaba ammatti hojiin kan kee waa lafa qofa na fakkaata tokko dalagaa keeti lammaffaan amala toluudha sadaffaan jecha bayaanii fi jecha marjamaa dhaga'uudha kaawara faa jiraachuu kee qofa kanuma wanni guddaan hin jiru asii booda dubbachuu dandeessa amma asii booda bayaanii jirtaa yoo wala bira nin jira sin caqasaa jira biroo yaa dubbadhu amma yaa gorsa bareedaa obboleessi obboleettiidha dhaamu dhaamtee fi chaasawii warra koomintiitii fi warra agartee VWC kana osoo laalletti bitaa fi mirga laaltee isin intala warra guddaati nama yoo gorsan amma maal jedhan gorsi mee yoo gorsa kee dhageessee jedhan nin gorsaa jedheessa kanaaf amma isin gorsa kee kan dhageessee anillee kararra waliin dabaluuf hin jiru waliin an dabaluuf
nuti harargeen ani harargeen akkasa chudhiis baqa wali hinga harargeechuun gochaan beekamti malee jechaanii miti. Kanaaf waan tikaamte si godhamaate amma borumti hojii hin qabdu hojii itti uumnee inni lafaa kanallee nama uumuu danda'u tokko. Laakiin gaafaate immoo nuti akkasiin akkana jette ashmuuriidhaan nama tuquu fakkaata. Ifama nama dubbisee lafaa keessatti walama. Dabbal keenya dhugaa dubbachuudhaaf ani baay'ee si yaadanna qaba. Nama yaadallee qabu. Nama yaadaa ta'uu keessi harkee jira. Maal seeta amma michoota na kaleessa bayaan mazulummaa siitu fudhatee gara keessa isintu fudhatee nuraa dhorki jaanii akka nattillee himatanii jiran. Anaatu sirraa dhorka isinillee warra koomintiidhaan jala deemee siitu kun dhorkadhaadhaa jeetiin. Yeroo baay'ee mana jaraa ol seeneetiin haasoo alaa ana kabajan. Yoon ol seenellee kabajuma narraa fudhatan jedhallee. Rabbi sana kabaju teenyallee na kabaju qabdi. Amma wanni gootu biyya kana keessatti amma biitti United Arab Emirates fi Saudiin garagara. Hatta biyyi kunii fi Qaatarillee garagara. Biyyi kun mata ilma namaatti heera baafattee qabdi. Mata ilma namaa biyya kana jirutti. Ilmi namaa as keessa hojjetatee jiraachuu mirga guutuu qaba. Hojjetatee jireenya isaa fooyyeffatee akka fedhii isaa jiraachuu mirga qaba. Haga ilma namaa tokko takkuu takka siinetti. Biyya kanatti akka biyya keenya zarraaf janii boksii wal dha'uun hin jiru. Akka Saawudii sanitti wal tumanii mukool dhiibuun hin jiru hin danda'amu. Sanii miti jecha tokko namaan darbattee jettee abbichi sana osoo jecha sittiin deebisanii dhaqeetuma si qabsiisuu danda'a bakka. Hallaqe. Sagalee kee asirraa TikTokiin jarri amma nuti hojjaasu jira nu hordofaa jiran. Tokkoon tokko warra miidiyaa biyya kana keessa jiru ni hordofan jarri. Tokkoon tokko oofisa warra biyya kana hunda keessa nama afaan keenya dubbatu jira. Nama waan namni jedhu kan hiikuufi jira. Kanaaf jechoonni badaa nama afaanii ba'uun gaarii miti. Hattaa muush heeraa miti. Muush heeraaf seeraa miti. Borumti intala dubraatii obboleettiin teenya Arafaat anillee ilma waxaatiidha. Atillee akkasi. Bakka ilma namaa hiree ilma namaa rabbiin dhaabulleen hin beekamu. Miidiyaa qofarraa iyyuu miti. Wanni yaaduu qabnu arra akhlaaqni badaa yoonoo afaayanii badee la waan harki balleesse arrabaatu tolcha. Waan arrabni balleesse ilaa yoo malqiyaamaa wanni tolchaan jiru. Siif ol kaamti jechuudha. So kanaaf wanni nan godhu wanni nan gorfadhu jiraate obboleettiiti jaan yeroodhaaf ajandaa kana jala garii waan biraa ol seentee si arrabsanii garraa koomentiilee nama arrabsiti. Wanni ati nu gootu dandeessu dhiisimma guyyaa lamaan takkarraa dhiisi. Yoonii fi lakkiin dhiisu yeroo liiviraan taattis naman tuqinii fataa jee. Ani harargeen sibira ol seenanii shaqaalonni tokko ol seenanii miira keessi galchuu danda'u. Hin dhaga'inii fi waan akkasii waa'ee kana dhiisaa irraa bira taraa jedhee nammaaf. Sammuun kee kun hafuura asii fudhatu obboleettiiti jedhu. Hafuura fudhadhu sin jannaa bakki jirtu mana nama keessaniiti rahaa jedhii sammuute. Anda'u manaa cufadhuuti taayitii libaan tarana qadhuuti yaallaa jee du'aa godhadhu. Allaqi. Yaa Rabbi jireenya keenya mijeessi. Isin amma arraan tana rahaa jirta. Ati arraan tana bayaan yookaan maafuusaatu si dura jira biyya kana keessa si fuudhe. Nuti gaafa biyya kana dhufnu summa wallaahi siin jee. Gaafaan biyya kana dhufu bakkaan bullabee an ala bulee beeka. Agartee bakkaan bullabee Baangaaliif cina Baangaaliidhaa wajjin torbaan takka algatti obboleettiin kiyya Saawudi Arabiyaa teessee asitti na fe'itee jirti. Namaan bira ol seenu dhabee jechuudha. Agartee namni keenya hin jiru dur biyya kana keessa abadan hin jiru. Arra garuutu bakki ol seentu mana nama keenyaati namni baay'atee jira. Agartee kanaaf walitti dabruu dhabanii ilmi namaa akhlaaq gaariidhaan hagaarraan tanaaf fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf ani yeroo jiruuf jireenya kiyya namoota biyya kana hunda wajjin walteetii waliin jiraadha. Arsii, Jimmaa, Wallaggaa baasawee ijoollee Arsii koo obboleeyyiin turitti wajjin jiraanna. Fuuldurallee waliin jiraanna. Hawaasni du'aaf jiru waliin qabdu isaani. Kanaaf walitti hin dabrinaa, waliin tuqinaa, atilee namatti hin dabrini. Jarri Arsiillee galata si biraa qabanii, Harargeellee galata si biraa qabdi. Jarri lachuu kumareef dabbaalchee ulfaadha obboleettiitiyyaa wayyoomii nu wayyeessii nu ulfeessee filleeni dhaamsi siidhaamu kana jechuudha dhaamsi kan bolmaatti siidhaamu. Bayaan kiyya kabiraata kamallee waan isin gaafattee jira waan inni edalle manuma keenyatti nama tokko haa dubbatu kan hin dhagee arallee mana sitti waan hin dhagee dalagaa sii bannaa maal sii sister isha wadamin sirna qalbeeffadhu abbaan si gargaaru nu asii booda qaanidha hin barbaachisuu dhugaa sitti maa
fayyaa qabdaa, humna qabdaa, firidamii qabdaa, bilisummaa qabdaa, cabsitee basitee shaqqaltee kan kuu dandeessa. Dhaggeeffadhu gargaarsa osoo hin taane kennaa sapiraayizii abbaan barbaade siif haa godhu. Dalagaa si haa godhu, maal si haa godhu abbaa. Okay, ayya. Waan akkasitti masireen dhaggeeffadhu. Warra akkas jawsan feekkiin irra guddaan nama keenyaa ni kijibaa afaaniin haasawaa si abdachiisa. Tanaa'uu rabbii suphee sarbee nu baase. Silaa'uu osoo tanaa'uu rabbiin akka nu gargaaru baate silaa tana keessaa hin baane ammallee galana kanaan nu nyaata. Haadhaan sitti maal? Sirna dhaggeeffadhu nama keenya naas sirra beeka. Ati miidiyaa jaalalaa fi taphaa fi maaliin fatu wajjin turte malee anaas sirra olii gad deemee waa hunda seenee muuxannoo sirra qabaa sirna dhaggeeffadhu arti. Diyaasporaa meeqaatu agenda irratti goota kiyya jabaa kiyya itti cabsinu hin jedhi mana adda irratti gaafa geema keenya nurraa. Bilbilaan si bita iPhone si bita maallaqaan si erga jee fooloo na deebis jee fooloo deebitee fi keessatti barreessee nambara isaa haa Ameerikaa si kaa'ee torbaan lama bilbila saraan kaasu. Fake sirna qalbeeffadhu waka baadha. Shaari lafa bari dalagaa bari cabsi baysi maallaqa fidi dandeenyaan dalagaa mataa keetii uummadhu hojjedhu. San si goona tana si goona hin feekino namta akkasiin godhu ni soba. Mee dhiira ta'u abbaan fedhu dhufee godhu. Si godhu jibbeeti miti. Hangaan si jaala dubeeta hangaan si kabaju beeta waan si eeggataa turellee beetallee gaafatti Itoophiyaa jirtu gaafatti Duubaa jirtu akka carraa wayii gastii wayii wal agarree Duubaa yamma ni deemta Kuwait ni deemta Qaatar ni deemta. Inni kun garuu ammaaf malee egeree keetiif sin jijjiiru akkimmatti deemtu kun sin eeggataa ture. Dhugumatti egeree kee jijjiiruuf hin kaane egereen kee garuu karaa kanaan jijjiiramuu ni danda'a. Akkamiin eega firdamii qabaattee bilisummaa qabaattee waraqaa harkaa qabaattee akkuma dubartii kaanii waggaa shanitti haa ta'u waggaa ijaatti waa ijaatti kan mul'isu sagalee ta'e dhaggeeffadheen ture dhiifama naa godhe waan ati saadaa faadhaaf qabdi. Manaati laayivii irratti viidiyoo nu barsiifte san si jaaratee beektee ni miti. Yaa sagalee san keessa dhageen ture toora maallaqan argineef mana arabaa dalageet jaarti waggaa shan waggaa gateetis jaaruu dandeessa. Amma ta'u guddaan si baasu haarati gargaarsaa mitilleedha deeggarsaa mitilleedha san si goonaa miti hojii si uumnaa miti abbaan barbaade si uumuu danda'a sun mirga isaati garuu keessaa si bilbilee osoo agendaa sin goone osoo maandoo sun tu'isifne garuu ati amma bayaan maabusaa dalagaa erga abbareessa. Kuma dhibba shanaa ta'u kuma takkaa ta'u kuma dhibba sadii haa ta'u waan dhalaan biyya arabaa dalagdu hanga isin itti dalagdutti dalagadhu obsa qabaadhu dalagaa jettee bof tabiraa taarrabaa taatee faasotti. Miidiyaa kanarratti ana caalaa namni jibbu namni arrabsu hin jiru. Ana kun onumaan jira. Warri eeggataan arrabsaa ture hundi har'a goota keeyyee na faarsu qixa hin qabu. Miidiyaan arrasi faarsa boru si arrabsa. Wanni guddaan garuu ati nama gaarii ta'uu yaada bareedaa fiduudha. Waan reefu bayaan kaas takka qofaan sitti hima. Ani nama akka bayaanitti biyya arabaa keessa jiru biyya naaf bayaan jiru biyya walitti dhiyaattuu fi biyya seera akka walii qabdulleedha. Laal dhimma gosaa dhimma gandaa anuu kuufeetiin jiraarati. Asii booda dabbaalu gosaa fi gandarraa haasa'u waatu laalime. Waa'ee hedduu takkaa jira wali namatti ulfaatu wali namaan taane. Haala jireenya keetii wajjin wal qabata biyyaatti jirtu wajjin wal qabata seeraa wajjin wal qabata fooloo keetii wajjin wal qabata beekamtii keetii wajjin wal qabata damina faayidaa agartee turte moo waan gorsaa turan sheekotaa si bilbila nama hedduu si bilbila siin ta'u. Muutiin kiyyaa fi amalli kiyya kan feetedha kan miidiyaa irratti ba'ee handochi sun kun hundi dhaabbatee jira anu amma siibota. Dhugaa rabbi siin jaa. Kanaafi namni waa sii godha jedhu si sobaadha hijibaadha malee waa sii godhu hin deemu nam takka hin eeggatin asii booda harka namaan eegin. Harka ni qabda humna ni qabda waraqaa kee fudhattee dalagaa arabaa deemi dalagaa dhumaatiif ribbuutee jijjiir. Ta miidiyaa keetii immoo ofeeti nama barbaadde bira gali mirga keetti. Yoo feete mana kee bana nama barbaadde galchi. Garuu dhimma gandaa, dhimma gosaa, dhimma qeeqaa, dhimma dhaadannoo, dhimma faaruu hin fayyadamin keessaafuu ji'a takka ji'a lamaan kan hanga dubbiin kun qabbanaa'u. Jecha irraa kee harar gadheegattu nama biraa wanni aarsuuf ni beektaa? Osoo ji'a lamaan booda akka kana gadi geessitti naaru yerri sun. Har'a garuu waan sitti haaruuf qaba yerri. Ilmi namaa hundi ni hinaafa, hinaafaan haa qaba hinaafa har'a koomiti. Wallaalaa hinaafa, beekaanis ni hinaafa, hinaafaan garuu walii lama. Keessaafuu hinaafaan wallaalummaadha, hinaafaa hamtuudha. Warri ammaan harar gadheechuu kan jibsitti hinaafu, hinaafaadha malee harar gadheechuun jibban waan biraan qabu. Sii miti barra murtiinuu itti aanaa turan. Dubbiin gabaabaan kanuma miidiyaa kan kee kabajaa jaalalaan fayyadamee haati dantee barjaa maragallee jirra. Bayaanii hojii haasaa waa nyaattee aduftu. Okay, yoo nyaadhaa si wajjin deemaa nyaatanii inumaa asirraa yoo baanne sirra koon qabu waan hafe siif